kun raadiyoo Nuural Hudaati. raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota Nuural Hudaa kabajamoo akkam jirtan nagayni badhaadha alaa manaan sa'aan namaan fayyaa nulleen kun nagaysiniif qabna alhamdulillah. Tumsa rabbii guddaatiin sagantaa suura qalbii tan sammuu isin bohaarsaa barumsa isiniif dabarsitu kurfeeffannee dhiyaannee jirra. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Suura qalbii. Qophiin suura qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Suura qalbii. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Maali sumaan waa gaafachuu barbaadda? Doyina beeytaa fariyaa nama qorqodaa wayii harkii ulfaatu nama arjummaa waliin himne. Doyina maaliif wallaala? Amma faana akkasiitu guuteemi. Fayyaadee gaaf tokko beeytaa nama baqataa wayii tokkoo fi hireen biyya alaa deemuutuun dhuftee fi bararuuf dirree xayyaaratti deemutti jira. Waan qabooletti qabatee jettaa? Hiisila ganna meeqa ala deemuu tanaaf dheebota seeta. Dhugaadha wanti ganna dheeraaf eeganne jajjabaatti. Amma manaa bahee dirree xayyaaraa dhaquuf taaksii qabate. Shufeera dirree xayyaaraa meeqaan nageessita jee gaafate. Gatii waliigaluu isaaniiti? Dirree xayyaaraa moo qarshii 200 si geessa jeen. Boorsaa kiyya kana hoo meeqaan geessita namtichaatu gaafata. Boorsaan kee bilaa shiqaa jeen shufeertichi. Hai boorsaaf isas walitti reegee 200 jedheenimi? Duuba isaaf boorsaan akkamitti adda baarree? Afiiqaa inni akka waan isa qofa 200 geessuu barbaadutti hubate. Hayyee? Eega boorsaan bilaash ta'e bilaashitti naafuu dhiyachiin naaf gahi. Ani immoo duubaan deemee dhufaa jeen namtichi. Abboon namichi dhugaan harka jabaata. Maaltu asiin isa ga'e dhiiroo? Namni gariin maallaqa baasuu diduu tana amalaaf qaba. Kan beekumsatti fudhatee qorqoduus hin dhabamu. Osuma ol tuuluu osoo mataa isaatiif bu'aan buusin osoo namaaf humaan godhin meeqaatu biraa gale manni haala kaa'u. Dhugaadha faffacaasuun gaarii miti. Garuu qiyaasatti qixa barbaadamutti arjoomuun dirqama. Icciitii arjummaan qabdu hubatee namni gariin maallaqaan jannata bitata. Maallaqumaan kabajaa isaallee tiifata. Hiisila maallaqni jiruu fi jireenya keenya keessatti shoora guddaa taphata. Osoo inni jiraachuu baatee guyyaa adii walitti kutee warri wal xurursuun dhabamu. Osuma haasawinuu immoo maallaqni beekumsan caalu bayitee. Akkamitti? Beekumsi si tiisa. Maallaqa immoo siitu tiisa kaa. Eekaa maallaqa halkan takkatti kasaartee dhabuu dandeessa. Beekumsa immoo hanga dhumaatti si waliin deema. Akkasi kunoo. Mee eegaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo. Tole harri guyyaan zulqii daafur bara 1440 akka lakkoofsa jiraatti. Julaay 7 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti waxabajjii 30 bara 2011 hogguu ta'u. Guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo suura qalbiiti. Sagantaa teenya irraa odeeffannoodhaan eegalla. Odeeffannoo booda siiraa rasuula itti aansina sallallahu alaihi wasallam. Eeganaa dhaddacha jaalalaa faana buusna. Dhaddacha jaalalaa booda ammoo keessummaa affeerri qabna. Amma gama odeeffannoo tarkaanfanna. Odeeffannoodhaaf Abbaas Ibn al-Islaam kunooti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagini keessan badhaadha hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa. Gabaasa odeeffannoo Juulaay 7 bara 2019 sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee Abbaas Ibn al-Islaam. Haaji Sultaan Haaji Amaan walitti qabaman marii waliigalaa ulamaa'ota magaalaa Finfinnee ta'uun filataman. Arbaa dabraman marii dhimmoota Islaamaa waliigalaa magaalaa Finfinnee walgahii ariifachiisaa waamuun pirezidaantii manmarichaa Haaji Abdulaziz Waguu dabalatee miseensonni manmarichaa gaafii aangoo lakkisuu manmarii dhimmoota Islaamaa ulamaa'ota Itoophiyaatiif kan dhiyeessan yoo ta'u manni marichaatis gaafii isaanii fudhachuun kamis dabre sirni wal harkaa fuudhinsa aangoo geggeeffamee jira. Haalum kanaan hooggantoonni manmarii ulamaa'otaa 10 fi miseensonni boordii 7 filatamaniiru.
Ulamaa'onni filataman kunniin miseensa koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa 17 kan tahan Haaji Sultaan Haaji Amaan walitti qabaaman marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa magaala Finfinnee ta'uun Haaji Alii Muhammad immoo itti aanaa walitti qabaa Sheek Hamid Muusaa barreessaa Sheek Muhammad Ali Sheek Taahir Abdul Qaadir Sheek Muhammad Hassan Sheek Siraaj Mahmud Sheek Abdurrashiid Kindiyyaa fi Sheek Nur Hussein Muhammad immoo miseensota mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa magaala Finfinnee ta'uun filatamaniiru. Korri 19ffaan Badr International magaalaa Siyaatilitti gaggeeffame. Dhaabbanni Musliimoota biyya keenyaa Ameerikaa kaabaa keessatti argamu kun waggaa waggaan magaalaa garaagaraatti korri ulamaa'onni gurguddoon hayyoonni fi keessummoonni biyyoota garaagaraa irraa affeeraman irratti hirmaatan qopheessuun dhimmoota Musliimoota biyya keenyaa fi dhimma biyyattii irratti mari'ata. Barkanas marsaa 19ffaaf Juulaay 4 irraa hanga 7tti magaalaa Siyaatilitti korri isaa gaggeessaa jira. Kor kan irratti miseensota koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa dabalatee ulamaa'onnii fi hayyoonni biyya keenyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan irratti hirmaatanii jiru. Walitti qabaa koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa Ustaaz Abubakar Ahmad, Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ustaaz Injinar Badru Hussein, Ustaaz Kaamil Shamsuu fi keessummoonni birootis biyyarraa garasitti imaluun qooda fudhatanii jiru. Kor kan irratti hirmaatuuf gaazexeessaan Nuural Hudaa obboleessi keenya Abdulnaasir Tufaatis Miniyaapolis irraa garasitti imalee jira. Mee kanum ilaalchisee haal tur isirraa haa hubannu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu Abdulnaasir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عباس. ما شاء الله ما إن شاء الله كوري كوراني سجلف فان بدر انترناشنال كقويا سديف جفمو جركون ما مال فكاتا مالتو كور كان الركاي مالتو جدامي ما إن شاء الله كان وان كان إمكان الالتسي ميجا باب سياد جرنو كني. بسم الله الرحمن الرحيم دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجفتو تا الراديو نوردا والله كوري كودا سجلفان مقالة سياتل واشنطن جيجيفمو تجراه كوري كوني وانتي أدستاسي سوما تدرين كورا بركنا لالوتا دفارو برارو خجل رتي وان أديم سفما جرو كورا كان رتي وان هدو وان هارا أغري ولما أني كوري وان فلبرباد هواسا مسلمة كانك أستاذ أبو بكر أحمد كامل شمسو أستاذ أحمد دين جبل أكسمس أستاذ بدر حسين اللي إرتي هرماتني جرو يجودا كوري كوني وان هدو قبتي وان دفي سغنتالي غرغرات ترتي أدين سفامي فكين ناف سغنتا وان إجولين بيكنا وكين دائما بيكنا تلالتن سغنتا قبيسن تجرا سغنتا درغغوتا أكسمس سغنتا دائلين غرغرا منسوتا را استيتا غرغرا را وروتا أفيرماني دفن كيسمون اللي دبلتان مو استيتا غرغرا را ورا دفيتو جرا كوري كوني حالا أداتين أديم سفموت جرا وانتي برا وانتي أدستاسي سمو قوانا أسندرا حجي منا أستاذو تكينا كينا ميتوكو تجرا وان أرارا رتي چودا نابتو تاكا سلام فاونديشن فرست هجرا أكا سمس بدر كنين وان وليتي أرارس وان حواسا مسلمة توكو تاسسو إرتي قوانو أديم سفما توريتو توري إنس فمي ريبورتين وان سني دهاتي توري حالا قوبسانا نكسومس بانال ديسكشنين علماء تكينان يوكين شيكولي كوري وان فلا بربادو حواسا مسلماتينس جيفامي توري غافي ديبي حواسا ولكاتي في إساني جيچودا وان أما مجلساتينس والقبتي وان هدو تكاي غافي توكو توكو حواسا كيسالي غافتامي إسانس ديبي توكو توكو كنني جرو يچودا حال جرو ولي غلطي غويا سدين كنا فكاتا عباس بارك الله فيكم بلسكن عبد الناصر ربي فيغوتو مريديرتو ولنسيا كنو سنجن وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad eega gara aangootti dhufee asitti jijjiiran biyyattii keessatti dhufaa jiru hoogganuun akkasumas naannoo baha Afrikaa keessatti nageenya akka bu'u carraaqqii guddaa godhaa jiraachuun ni beekama. Hojiin muummichi ministeeraa kun ardii Afrikaa fi biyyoota addunyaa hedduu biratti beekamtii kan argataa dhufu yoo ta'u, haaluma kanaan Dr. Abiy dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin barnoota saayinsii fi aadaarraa badhaasa nageenyaa UNESCO Peace Prize barkanaa kan injifate ta'uun beekamee jira. Odeeffannoo birootiin ammoo waliigaltee araaraa waraanni Suudaanii fi gamtaan mormitootaa mallatteessan hordofuun Dr. Abiy Ahmad uummata Suudaanii fi humnoota siyaasaa biyyattiif dhaamsa baga maddanii dabarsee jira. Muummichi ministeeraa dhaamsa isaa kanaan Suudaan keessatti nagayaa fi tasgabbiin akka bu'u humnoonni biyyattii hundi waliin ta'anii mari'achuun murteessaa kan ture ta'uu ibsuun ammas taanaan Itiyoophiyaan nageenya fi tasgabbiin Suudaan akka itti fufu miira obbolummatiin kan deeggartu ta'uu beeksise.
Qondaaltonni waraan biyyattii fi hooggantoonni gamtaa mormitootaa arba'aa fi kamis dabre wixinee araara Itoophiyaan gamtaa Afrikaa waliin qopheessite irratti kan mari'ataa turan yoo ta'u haaluma kanaan mootummaan ce'umsaa waggaa 3 turu hundeessuuf walii galanii jiru. Qondaalli gamtaa Afrikaa araara kana hoogganaa turu Muhammad Hassan Leebat ibsi Jumaa dheengaddaa kenneen mootummaa ce'umsaa hundaa'u gamtaan mormitootaa fi mani marii waraanaa dabareedhaan kan hoogganan ta'a jedhe. Gamtaa mormitootaa fi waraana Suudaan waliigaltee kan gammachuun kan simatan ta'uu ibsan. Hoogganaan gamtaa mormitootaa Umar Yusuf Aldeegaar yaada kenneen waliigalteen kun dhaabbilee mootummoota ce'umsaa ijaaruuf hedduu barbaachisaa ta'uu ibsuun Suudaan imala gara dimokiraasiitti tarkaanfii cimaan jalqabaa jirti abdii jedhu kan qabu ta'uu hime. Itti aanaan hoogganaa manmarii waraan Suudaan Jeneraal Muhammad Hamdaan Dagaloo gama isaatiin waliigalteen ammaa kun humnoota siyaasaa fi hawaasummaa hunda kan hirmaachisuu fi walumaa galatti qaamota hunda kan hammate ta'uu ibse. Jeneraal Muhammad itti dabaluudhaanis Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaa obsa guddaan adeemsa araaraa kan geggeessuu isaaniitiif ni galateeffannaa jedhe. Bidiruun baqattoota fe'attee waliin galaan irratti ugguramte turte Xaaliyaan seenti. Dhaabbanni baqattoota gargaaru kan Mediterranean Serving Human jedhamuun beekamu kamis dabre bidiruun dhaabbatichaa baqattoota 54 kanneen balaa galaan Mediterranean irratti mudate jalaa baraaraman fe'attee gara Xaaliyaan seenuuf kan yaalte ta'us qondaaltonni biyyattii dhorkuu beeksise ture. Haaluma kanaan bidiruun baqattoota balaa irraa baraaraman fe'atte kun guyyaa lamaaf qarqara Xaaliyaan galaan irra kan turte yoo ta'u kaleessa mootummaan Xaaliyaan baqattoonni bidiruu irraa akka bu'an kan hayyame ta'uun beekamee jira. Xaaliyaan baqattoota seeraan alaa Liibiyaa irraa Mediterraaniyaan qaxxaamuruun gara Awurooppaa seenan keessummeessaa kan turte ta'us yeroo dhiyoo asitti garuu bidiruuwwan lubbuu baraaranitti buufata cufuun baqattoonni seeraan alaa haal kamiinuu gara biyya isii akka hin seenne ugguraa jirti. Bara 2019 keessa qofa namoonni 618 seeraan al Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti ce'uuf osoo yaalan galaan Mediterraaniyaan keessatti dhidhimuun kan du'an ta'uu gabaasni dhaabbata godaantota addunyaa IOM ni mul'isa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa. Anasumaan nagasanii dhamadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Odeeffannoo nuuf dhiheesseef obboleessa keenya Abbaasiin galatoomii jenna. Amma suduudumaan gama qophii siiraatti ceena. Dhaggeeffattoota keenya qophii siiraa kutaa 4ffaa darsii 30ffaa dhaggeeffadha. Fidaaka abii wa ummi yaa Rasuulallah. Fidaaka ruuhii wa damii yaa Habiiballah. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenya hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikni isaa simbira haa jiraatu. Eega kana faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenya kan ol ta'eef haa gayu kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wasallam kutaa 4ffaa darsii 30ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenyaa akkana jedha. المرحلة الأولى من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قردين إسلامة أمة وامودا بي مكة كيست دبرسن الرا مرحلات قفاتي كبجمتو تكين درسين كين كان راكم سنومة دري كين كان راه بجودا ديتنتي اتفوف درسي لكن كان أصدر دبرانيتي درسي كين كان بودا كيستي قصة زيد بن عمرو فدنه haga yeroo inni gara biyya Makkaa deebi'utti barannee jiraachuun keenya ni yaadatama. Yeroo gara biyya Makkaa deebi'u Zaydi wanni dursee inni jalqabeen ummata Qureeshii tawhiida barsiisuudhaaf tattaaffii godhuudha. Shirki irraa isaan dhoorguudhaaf tattaaffii godhuudha. Kana kan godhu ka hojjetu bubuutuu diin Nabi Ibraahimii fi diin Nabi Ismaaciil irraa alayhima assalaam argate irratti hundaa'eeti. Diinuma kana irratti hundaa'uudhaan ammallee ummata Qureeshii kana zinaa fi amala fofokkatarraa
naamusa dhaburraa adaba dhaburraa dhoorgutti seene zinarraa fagaadhaa jedhaan adaba dhaburraa fagaadhaa jedhaan naamusa horadhaa jedhaan kanarratti isaan ajaja. Kana jechuun gabaabbinaan namni kun bubuutuu diin nabi Ibraahimii fi diin nabi Ismaaciil irraa alayhima assalaam argate san irratti hundaa'eti ummata Qureeshii kana toltutti ajajee hamturraa dhoorgutti seene jechuudha. Kanarratti baay'ee roorrifame baay'ee adaa godhame namni akkaan isatti roorrisee baay'ee isa adaa godhe abbeeraa isaa Khaxaabi abbaa Umar ibn al-Khattaab jechuudha. Khaxaab nama akkaan jabaati nama goota nama humna qabu nama qaama guddaa qabu akkasii wajjiin nama amala owwaa qabu. Namni kun baay'ee Zaydin cunqursaa ture. Akkana kuno akkasuma wajjiin Zaydilleen diinii qulqulluu kana ka argate kana akka laaftutti nama irraa ka'uu miti akka laayyotti nama dhiisuu miti. Sababa kanaan baay'ee rakkifamee yeroo hedduu biyya Makkarraa ari'amee ala turee olluma Makkaa kana eegasii jaarsummaadhaan deebi'aatiin hin ture. Haala akkanaa keessatti haala cunqurfamaatii fi roorrifamaa keessatti biyya Makkaatti jiraachaa ture Zaydi. Akkasii wajjiin wantoota gurguddaa hedduu hojjete. Waan inni hojjete irraa kabajamtoota kenna tokko toltutti ummata kana ajajee hamtuurraa ummata kana dhoorguudha. Toohida isaan barsiisuudhaaf haguma beekun tattaaffii godhuudha. Shirkii isaan irra jiran tanarraa isaan dhoorguudhaaf tattaaffii godhuudha. Kana qofaa miti ammallee zamana san keessatti ummanni Qureeshii kun joollee dubraa tana fuudhanitti awwaalan yeroo isiin dhalattu daa'imuma tana fuudhanii boollattiin fiiganii jirtuma tana awwaalan. Eeybii sodaaf jecha takka lola keessatti joolleen dubraa tun booji'amti takka ammoo manatti ulfooyteti eeybii keessa nu buufti jedhaniiti sharafa isaaniitii fi gurra isaanii muru'aa isaanii naamusa isaanii tiffachuudhaaf jecha akka beekumsa isaanii ka wallaala sanitti ijoollee dubraa tana ofirraa jirtuma yeroo isiin duraa dhalattu tana fuudhanii awwaalan. Gocha kanarraa dhoorgutti seene Zaydi yeroo nama daa'ima isaa fuudhee boollattiin fiigu argu afaan dhaabbate naman eessan deemta jedhan. Awwaaluuf deemaa yoo inni jedheen hin awwaalini natti kenni jedhan. Anatu guddisa nafaqaa kiyyarratti guddisa baasii sin gaafadhu ofirraa natti kenni jedhan. Eegasii yoo isiin guddatte yoo barbaadde hin fudhatta yoo hin barbaadin anumatu isii tana tajaajila isiitiin dhaabbata ofirraa kenni malee hin ajjeesin jedhan. Haala kanaan irraa fuudhee daa'imman hedduu ta dubraa jechuudha mana isatti walitti qabee achitti kunuunsee guddisaatiin hin bahe. Eegasii yeroo guddise boodan warra sanbira dhaqee miciyyoon teessan guddatte nama taate yoo barbaaddan fudhadhaa jedhan. Yoo isaan hin fudhatin ofumaaf tajaajila nama akkanaati jechuudha. Laala kabajamtoota keenya nama kaname waan silaa mu'assasaan dalaydu kophatti mu'assasaa ta'eetiniin hojjeta jechuudha. Akkana haala akkanaa kana keessatti jiraachaa ture. Eegasii zamana dheeraa booda ammallee diinii kana barbaaduudhaaf jecha gara biyya Shaamitti imaluudhaaf hamileen isaa asheettee ammallee imaluudhaaf qophaa'e. Garuu imaluu dura wantoota hedduu hojjete biyya Makkatti. Wantoota inni hojjete irraa ammallee Rabbii ol tahee alatti waan biraatiif wareega qalurraay ummata kana dhoorgutti seene. Akkasuma yeroo tokko nama wahii ka maqaan isaa Aamir ibn Rabiicaa jedhamu ofitti as waamee isa kanaaf dhaamsa dabarse. Isa kana bira dhaamsa kaayyate biyya Makkarraa gara biyya Shaamitti imala isaa jalqabuu dura maal jedheen kotta walumanaa hordofnu
عامري كانت نفودي سما قال لي زيد بن عمرو إني خالفت قومي زيد بن عمري أكنا ننجده إني خالفت قومي أني جاء أما أمتك يكنا والنبي ديني إساني كنا جبي شركي تنا جبي ديني برا كوان إسان الرجران تنا فالسو كبدي سبب سنين أمتك كنا والنمني واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبداني أني جاء أما دين نبي إبراهيم في دين نبي إسماعيل عليهما السلام هردفو التسيني همم إرى أرقت ليجودا همم إرى أرقت بانا وما كانا يعبداني أني جاء أما هما إسان جبرا سن جبرا وانتوتا إسان الرافقات دا سبب كنان أمتك يكنان جاء أما والنبي وكانا يصليان إلى هذه القبلة نبي إبراهيم في نبي إسماعيل عليهما السلام جرى قبلة تنتي صلاة تراني كعبابا نقام جمنتي صلاة تراني أن اللين جرى سمتي صلاة حاجة بكم سكيات وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث قريبا أني جاء نبي تشتكو إيجا جرا هورتي نبي إسماعيل الراكن تهي كيرو غبابدو كيست إرغمو دفتاو إيسا أبسان تائي إيجا جرا ولا أراني أدركه أكسي وجين وانين إيسا سندك بدو نتن فكاتو osoo inni kun hin ergamne ajalli kana saamu natti fakkaatti laala kabajamtoota kenna wa ana u'minu bih wa usaddiquhu ani ammoo yoo dhaqqabullee maadhe yoo zamana kiyyaa fi zamanni isaa kun wal dhaqqabuu dhabelle u'minu bih isa sanitti amana wa usaddiquhu isa san dhugoomsa wa ashhadu ragaabaha أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى إني سن نبي ربيتي ربي قلته برا إرقم جتشود رقابها وإن طالت بك حياة يا عامر يو عمرين سديرتي إيسا سني والدك أبدي فأقرئه مني السلام سلام الرتنا قرئ نبي جسن الرت سلامنا قرئ سلامك يتهمي جدين إيغسي عامر كنكنا جده قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قافا ربي نلتي سبحانه وتعالى نرتك أنا نئتن أماني دين إسلاما كبد نبي ربي تنبيسيسي بخبره ودفنو إسا حال إسا وان إني رتريفي وان إني هواترن نبي ربي اتهم جده يروس النبي ربي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام سلام إرتي ديبسي وترحم عليه أكسما رحمة ربي قلتي سبحانه وتعالى إساف كدتي ربي إسافها أرارمو ربي قلتي سبحانه وتعالى جنة إسافها كنو جدي ربي إساف كدتي أكسي وجه النبيين عليه الصلاة والسلام أما اللي وانبراتي واي زيدي كان إلى الكسي قمتشو بريدو عامري كانت تيمي أكنا جدين ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا أكنا كنو برئي ما هو زيدي كان أني جنة كيست إسها أفت إسا لفر هركسات ديم أرق جده جنة كيست نبيين عليه الصلاة والسلام أرق زيدي على كان أنقام زيدي رامسا كان بي مكة كيسا كايته سينا بريد في تجاجل درام بي مكة godhaa ture san of duubatti dhiisee gara biyya shaamitti diinii qulqulluu nabi Ibraahimii fi nabi Ismaaciil
dabalataan ammallee barbaaduudhaaf wanta irraa hafe dabalatee ammallee ilmii isaa jabeessee ibaadaa rabbii ol tahee beekumsaa fi ilmi irratti hundaa'ee qixa sirriitiin godhuu danda'uudhaaf diinii kana barbaaduudhaaf gara biyya Shaamitti imala isaatti fufe. Eegasi imala kana keessatti maaltu isa mudate? Umriin isaa immoo gara boodatti bifa kamiin addunyaa tanarraa tare kan jedhu walumaan darsii keenya ka'aanu keessatti bi'idhnillaahi ta'aalaa hordofnee isaan qissaa Zaydii kan haa xumurru haga rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sagantaa keenya ka'aanu keessatti nagaa walitti nu deebisu. nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله يا حبيب maashaa Allah sheekkeenya kabajamaa fi jaalatamaa Ustaaz Abu Abdallah qophii bareeduu nuuf dhiyeessuu keessaniif galata guddaa argadha. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Nullee warrarraa fayyadamu rabbiin waa godhuu jenna. Mee amma maaltu asaan? Amma dhaddacha jaalalaati kaa. Hordoftoota raadiyoo Nurul Hudaa kabajamoo qophiin dhaddacha jaalalaa tan hawwiin eegutti jirtan kunooti. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa, iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa sagantaa dhaddacha jaalalaa. Qophii bareedduu tana nuuf qopheessuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Rabbiin jannataan isin haa qananiisuu isinin jenna. Ani maqaan koo Maaxuqaa haa ja'ama. Guyyaa irraa haadha manaatii jaalatamtuu fi kabajamtuu irratti iyyannoo banuufiin gama keessan dhufe. Ani biyya Arabaatiin jira, isiin ammoo Itiyoophiyaa jirti. Alhamdulillah, Rabbiin ilmaan sadii nuuf kennee ilmaan biyyatti nuuf guddisaa jirti. Yeroon an biyya jiru waaniin an godhi ijeen akkasuma gooti. Eegaan gama biyya Arabaa dhufeen booda ammoo wanni hundi ni jijjiiramte. Ajaja kiyya hojiirran oolchitu. Waaniin ani godhi ijeen hunda guyyaa ati dhufteen godhaanaan jetti. Wantoota irratti wal dhabnu keessaa tokko dhimma hijaabaati. Hoggaan hijaaba uffadhu ja'uun hayyeenin uffadha. Garuu guyyaa ati dhufteen uffadhaanaan jetti. Sababaa kanaaf jaalaltiniin an isiif qabu haalaan irrachaa deemutti jirti. Amma garuu yaada kiyya gama tokkotti deebiseetiin jira. Osoo gama murtii tiyyaa hin dabriniin duratti gama keessan dhufee gorsa keessanii fi gorsa ulamaa'ii fudhachuun barbaade. Mee maal na gorsitan? Haati ilmaan kiyyaa eegaa ajaja kiyya fudhachuu diddee haala kamiiniin wajji jiraachuu danda'a? Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma. Hayyee fariyaa mee maal jetta? Akka iyyannoo isaa irraa hubadhetti iyyataan kun haala mala isii haaraa kanaan hedduu dallanee hiikuu yaadutti jira fakkaata. Anis tanumaan hubadhe. Gama murtii tiyyaa osoo hin ceeniin duratti gorsa keessaniin eeggadhaa jee mire. Namoonni hedduu keessattuu dargaggoonni jarjarsuun waa hedduu of jalaa balleessan. Tarkaanfii tokko fudhachuun dura bitaa fi mirga laaluun barbaachisaadha. Waan godhuuf murteessine saniin bu'aa buufachuu dandeenyuu fi kasaaraa nurra gahu wal cinaa qabnee madaaluu qabna. Iyyataan kunis tanumaa fi gama keenya dhufeensa. Osoo tarkaanfitti hin seenne gorsaan barbaadaa je. Shari'a Islaamaa keessatti jaartii hiikuun heeyyamamaa ta'us waan akkaan jibbamaadha. Wanti hiikatti nama geessu waan haalaan guddaa miidhaa guddaa qabu ta'uu qaba. Sah,
waan xixiqqoo hundaaf walii kuuf jarjaruun gaarii miti. Ammaas ilmaan walirraa horanii jiran jiruun ilmaan isaanii tan amma boodaatis gaaga'ama guddaa keessa nuuf deemti. Ilmaan maatii facaatirraa dhalatan saayikiloojiin isaanii haalaan miidhamti. Hamileetu isaan caba. Qalbii isaaniitu gamaa fi gamana daba. Maatiinis akkasuma. Jarri lamee wal jibbanii addaan bahanis gamaa gamanatti ilmaan isaanii yaaduu waan hin oolamne. Mee yaadi ati ilma kee kan akkaan jaalattutu nama ati jibbite bira jira. Ilma kee arguu yoo barbaadde nama jibbite sanis arguun sirratti dirqama. Yoo haadha bira jiraatan guyyuu abbaa isaaniitti fi addawan. Yoo abbaa bira jiraatan ammoo guyyuu haadha isaaniitti fi addawan. Tun khasaaraa guddoodha. Warra tana mudatee Rabbi haa gargaaru. Amiin. Ammas obboleessa keenya kanaaf waan takka dhaamuu barbaada. Hayyee. Sababaan isiin ajaja isaa fudhachuu diddee yeroo ati dhufte godha jettuuf maal akka ta'e qorachuu qaba. Amala dur hin qabne maaliif eegalte? Dur yeroo inni bira jiru ajaja isaa takkumaan hojjechirti. Amma immoo hayyee yeroo ati dhufte godhaa jetti. Kanarraa wanni hubannu akka inni dhufu barbaadu isiiti. Inni irraa fagaatee turuun qalbii isii miidhuu dandeessi. Waan akkasiitu jiraachuu mala. Innis hayyama isii malee yeroo dheeraa irraa turuun qabu. Kanaaf wantoota biroo kan amala isii jijjiiruu danda'an qorachuu qaba. Tarii hamtuu isaa dhageessee jirti ta'a. Nuti waan akkanaati jechuu hin dandeenyu. Garuu amalli namaa waa malee hin jijjiiramu. Waan garii waan jijjiiruun dadhabame ammoo walii obsuun barbaachisaadha. Akkanumatti nagayaa fayyaa lafa akaaniin jijjiiraman. Gama murtii birootti ce'uun dura hogguu dhibba irra deddeebi'anii yaaduu barbaachisa. Ilmaan babbareedaa Rabbiin isaan badhaasisaniif cinqamuun dirqama. Kan biroo ammoo dhimma hijaabaatis dubbatee jira. Hijaaba uffachuu akka didde nuuf hime. Lakki ani hijaaban uffadhu hijaabni fardii miti jettee hin dinne. Gaafaati dhufte uffadhaa jetteen. Kanaafuu hogguu takka ka'ee dhaqee akka uffattu haa godhume. Achi booda yaa bareedduu tijja. Hijaaba akkanatti sirraa bareedu akkamitti mulqattee deemta haa jooni. Akkana kunoo tooftaa akkanaatii wal sirreeffachuun ni danda'ama. Jaalatanis jibbanis wanti amma booda hin jijjiiramne tokko ni jira. Isiin haadha ilmaan isaati. Innis abbaa ilmaan isiiti. Kun abadan hin jijjiiramu. Kanaafuu jiruu tanaaf jalaa hin diiginaa if dhaqqabaa jennaan. Isiinis ajaja isaa qeebaltee akka nagaya buustu dhaamnaaf. Nuti asumatti yoo gabaabsine hoo? Eenni dheereessinee hoo? Amma gama iyyannoo itti aantutti haa ceenu. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Maasha Allah tabaarakallah. Qophiin dhaddacha jaalalaa haalaan namatti tola. Haaluma kanaan itti fufaa. Barumsa guddaas irraa argataa jirra. Rabbiin isin irraa haa jaalatu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ce'a. Ani Faaxuu Qaabaa jedhama. Wanti gama dhaddacha kanaa na fide waanuma xiqqoo fakkaattus anaaf garuu rakkoo guddoo natti tahee jira. Abbaa manaa kiyyaan hedduu wal jaalanna. Inuma hangaan isa jaaladhu caalaa inni na jaalachuu hin oolu jedhee tilmaama. Abbaa warraa kiyya kun ana qofa osoo hin taane maatii kiyyas haalaan jaalata. Hanga ammaatii kiyyaaf bilbilu caalaa yeroo hedduu isatu maatii kiyya bilbilee dubbisa. Maatii kiyya haalaan itti dhihaata. Waan hedduun isaan gargaara. Wanti rakkoo taates bakkuma tanatti argamte. Yeroo hedduu buleewwan tiyya bilbilaan dubbisa. Jarri immoo yeroo haajaa irraa qaban qofa dubbisan. Saniin ala yeroo hedduu yoo inni bilbiluuf telefoon jalaan kaasan. Maatii kiyyattis dubbachuun natti ulfaate. Maaliif telefoona jalaa kaasuu diddan jechuun xiqqoo natti ulfaate. Isaanis heddummeessitee hin bilbileen jechuun natti ulfaate. Innis yoo maatiin kiyya telefoona jalaa kaasuu didan ni mufata. Mee furmaanni kiyya maali? Gorsa akkam naaf dabarsitan? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Hayyee Usmaaniyaan ni kee maali? Addunyaan tun ajaa'ibuma qabdi. Ganda garii abbaa warraatu maatii isii dubbisuu dida. Ganda garii ammoo maatii isiitu telefoona kaasuu dida. Addunyaan tun buburreedha jechuun akkana. Dhugaadha. Akkuma bifaan garaagarummaa qabnu amalli keenyas garaagarummaa qaba. Garuu waan takka qofaan dubbachuu fedha. Hayyee. Obboleeyyansi warri telefoona jalaa kaasuu didan yoo dhalaa ta'an sirrii jiran. Akkamitti? Obboleeyyansi isaaf ajnabiidha. Telefoonaan haasawa dheeraa ajnabii wajjin haasawuun hin taatu. Dhugaadha. Yoo obboleeyyansi kan dhalaa irratti bilbilee waliin haasawuu jiraate ta'e inni gocha kanarraa of qusachuu qaba. Obboleeyyansi kan dhiiraa haadhaa fi abbaasii yeroo barbaadetti dubbisuu danda'a. Anis kanaan walii gala. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa kabajamoo qophiin dhaddacha jaalalaa iyyannoon arraaf kurfeeffannee hanganuma. Yoo rabbi jee murtii dhaddacha kanaa sagantaa itti aantu irratti isiniif dhiyeessina. Dhaddacha irraa goolabamee jira. يا أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة
الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم. kan dhageeffataa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa 499 kan guyyaa Alhadaa isiniif tamsa'aa jirtudha. Akka tartiiba sagantaa keenyaatti qophiin itti aantu qophii tafakkurri. Ta'us obboleessi keenya Abdunaasir guyyaa irraa imaltura waan jiruuf qophii tafakkur isiniif dhiyeessuu hin dandeenye. Hayyama Rabbii guddaatiin torbaan itti deebina. Bakka san irraaf keessummaa tokko harkaa isinii qabna. Keessummaan keenya irraa eenyu? Mee keessummaa himuun dura waan akkasii gaafadhu? Gaafadhu. Ati waa gaafachuu jaalatta immoo? Nama waa gaafatutu waa baraami. Waa gaafachuun gaaruma. Ulamaa'ota keenya keessaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee maaliin adda ta'e? Rabbi rahmataa godhuufi. Hayi Dr. Muhammad Rashaad Abdullee nama yeroo jalqabaatiif tafsiira afaan Oromootiin barreesse. Barreessuu qofaa miti sagalee isallee dhalootaaf kaa'e. Dhugaa jette waan jabduu biroota hojjetellee ni qaba mee naa himi. Mee maal? Yeroo namni afaan Oromoo katabee dubbisuu beeku hin jirretti afaan Oromootiin tafsiira dabalatee kitaabota garaagaraa 25 ol katabuu isaaniiti. Fakkeenyaaf Ara osoo lafaa kaatee qubee chaayinaatiin kitaaba afaan Oromoo osoo barreessite namni maal sin jedha? Numa maraate jaangaa. Yeroo Sheek Muhammad Rashaad hiikaa Quraanaatii fi kitaaban biroo qubee afaan Oromootiin kataban san namni afaan Oromoo dubbisuuf barreessu hin jiru. Abbaan qubee afaan Oromoo isaani. Rabbiin isaan irraa jaalatu. Na'am dubbii haqaat dubbatte. Kitaaban seerlugaa, seenaa, ji'oogiraafii, azkaaraa, seeraa fi gorsaatis sheeni katabee jira. Akkasuma walitti dhufeenya Oromoo fi Somaalee irratti sheeni kitaaba barreesse qaba. Kitaabota barreesse hedduu sagaleettis jijjiiree ture. Kunis waan addeessa godhu keessaa tokko. Gaafasitti qabeenya dhuunfaatiin sosso'aa ture sheeni. Namni yookiin dhaabbanni diinagdeen hanga dhumaatti isa waliin ture hin jiru. Jannataan Rabbi haa qananiisu. Amiin atis galatoome. Hayyee sheekkotii Oromoo tan amma lubbuun jiran keessaa namni darsiin hedduun irraa waraabamte hoo eenyu? Sheek Muhammad Waadoo Tidhiiroo. Sheekkan amma jiran keessaa isumaan shakka. Anis kanuma beeka. Sheek Muhammad Waadoo darsiin hedduu irraa waraabamee uummataaf facaafamee jira. Namarraa waraabee fi sheeka keenyas Rabbiin irraa jaalatu jenna. Amiin. Darsii dhaloota dhufuuf waraabanii lafa kaayuun waan laaftuu miti. Amma booda darasaa kitaaba qaraatee nama qaraasistu arkuun jabaachuun oltu. Namni hundi barumsa diin dhiisee gama jiruu duniyaa bobba'ee jira. Dhugatti haalli itti jirru hedduu yaaddessaadha. Darsi sheekkotii irraa waraabamu kanaayyoo ilmaan keenya barsiifanne malee barsiisaa dhaloota dhufuu argachuun ulfaatu mala. Qophiin keessummaa har'aatis tanarratti xiyyeeffatti. Obboleessi keenya Abbaas turtii gabaabduu Sheek Muhammad Waadoo wajjin godhee jira. Maashaa Allah, waan guddaadha. Abbaas keenya haa galatoomu. Waan bareedduu dalage. Mee qophii keessummaa dhageeffannee walitti dachaana. Haa barannu, haa gaafannu, haa barannu, haa gaafannu, obbolaa haa barannu, obbolii haa barannu, obbolii haa barannu, yaa akhii haa barannu, yaa ukhtii haa barannu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجيني كيسان برادا كبجمتوتا هردفتوت راديو نوران هدا إن شاء الله تعالى حد كيسومار كان سانيكاب كيسومان كي كاردا نمو ميسان بيتان كانان دور ولين تورتان كا درسي أداد در رابرچا تورتان شيكين جالتا موف كبجمو شيك محمد وادوتي شيك محمد وادو أكم بيكام راديو تين نور الهدى راديو الرجل كبي حاجة كنوا تي في نور الهدى علماء أوتا سجنتالي وقامو كبيلة أدادا كبيسون أكاسوماس يرو إساني كنون كجيا راديو نور الهدى بوري فمتر راكاسي هاجرات حواس كنا تجاجل راجراني أكاسوماس كانان دورالله هجوان غراغرا هجتاني حواس كنا غاتوراني هردامو هجوان إسان هجتان سان مالفا شيخ محمد وادو إنيو كيرورات إن شاء الله gaafif deebisaa isaan wajjin goona. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaaz. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee ustaaza keenya jalqabaa hayyee jettanii qophii tanirra nu argamuuf teessaniif hedduu san galatooffanna jazaakumullah khairan. Galatooma isinilleen isin jenna qophii tana olii gaddeemtanii hawaasa keessaniif yaaddanii xaartanii ifaajjanii waa walitti goda adda addaa keessa deemtanii guuruudhaaf jecha galata guddaa rabbi isin haa kennu jenna. Hayyee ustaaz jazaakumullah khairan isinis galatooma. Mee akkuma beekamu hawaasni Oromoo ulamaa idiin Islaamaa barsiisan gurguddoo hedduu qaba. Sheekotiin gariin darasoota kuma hedduutu lakkaaman qabu. Garuu darsiin sheekotii waraabamu waan waraabamee miti yookaan ammoo waraabamee ka dhiyaatu kulleen hin jiru. Darsiin keessan hundi haal gaariin waraabamee uummataaf raabsamee jira. Mee haal kamiin waraabamuu danda'e akkasumas namni yaad kan dur kaas eenyume inshaallah. Alhamdulillah wanni hundinuu amri rabbiitiin taati murtii rabbiitiin taati. Duuba ulamaa hedduutu jira kan nuti irraa baranne sanirraa warri hedduun gartee kabaan hedduutu jira ulamaa hedduutu irraa bahe jechuudha.
shekkan hedduu qabna jechuudha alhamdulillah nuti akka biyya keenyatti ulamaa hedduu qabna ulamaa gurguddaa kan irraa baranne jechuudha ulamaa abbaa nu ta'antu jira ka akaakoo nu ta'antu jira ka akaakilee nu ta'antu jira jechuudha kaaga ammaa jiran jechuudha warroonni kun hundi darsiin isaanii darsii akkaan mi'ooytu darsii akkaan bareeddu taate ammoo waraabamuu dhabuun hawaasa keenyaaf raamsamuu dhabuun hedduu namatti dhagahama sababni kanaatillee sababa gartee rakkina biyyattiidhaati biyyattiin dawlaa yookaan biyya mootummaa cunqursaadhaa keessa waan turteef akkasuma gama dinagdeetiinis dinagdeedhaanis ummata hedduu hir'ataa yookaan hedduu harki isaanii sablataa gabaabaadhaa waan turaniif jecha magaalaa fi baadiyaan wal quban qabdu warri gartee darsii oofuu baadiyaa kana keessa jiru waan magaalaan itti jirtu quban qaban jechuu gaafa lilmoo bitachuudhaaf dhaqan fa'a yoo taate malee mullaaci bitachuuf dhaqan yoo taate malee homa irraan beekan jechuu meeshaa ammayyaadhaa ka magaalaa gahe kana magaalumaa ugaa hedduun seenne jechuu dandeenya haga ammaatittu takka takka jechuu magaalaa tokko tokkotti karakkatu jira moo biyya teenya keessatti meeshooleen kun haga bal'atee heddummaatee magaalaa isaanii bira dabree baadiyaa gahee ummata keenya fayyadee ummanni waan kanaan wal fayyadee wal dammaysee waliif dammaqu ta'uu hin geenye jenna kanaaf jecha ilmiin ummata sanii irraa fatamte nuti ammoo biyya alaa biyya Itoophiyaa irraa alaa biyya Keeniyaadha biyya dammaqii qabdu jechuudha biyya namni isiitillee dammaqa nama isii dammaquurraa yoo ati itti buute soorii siin jaa dhiifama siin jaa situ itti bu'e garuu ammoo silaasitu dhiifama jechuu ni qaba namoota akkanaa biyyoota akkanaa tadammaqee keessa jirra biyya keenya yoo ati itti buute dhiifama jetteen ayneellee ijaan qabduu siin jaa balaa si buuse jechuudha kanaafuu duratti deemu biyyaatirraa namni as dhufelleen duratti deeme jechuudha darsii kana namni waraabutti gartee nakaase tokko illee hin jiru hin waraabne illee waraaballee hin jenneeni anillee lafa qa'ee waraabne garuu darasoota rabbiin mirqaana itti darbee akkuma an biyya kana dhufeen gattaa'ee gartee waa barsiisuu eegaleen darsii waraabuu eegalan amata 18 moo 17 kan hin ta'an seha dura nama timiree jedhaniin warra baaleeti yookaan awwal jedhaniin biyya Ameerikaa tana deeme isa waraabuu eegale gaafsan reediyoo baatanii reediyoo gartee guddaa kana isa kana waraaban isa kana baatee osoo inni deemu poolisiin karatti qabdi saa'idiin karatti qabdi hattuunni qabdi guyyaa waltuman fa'atu jira poolisii tana gartee warra uffata poolisaa ofirraa hin qabne saayidii kana jira hattuusee mucaan karatee taphata poolisii kana tume jarrileen tumte dubbiin jabaattee jennaan achi booda ID garsiisanii jennaan dhiifama jeen achi booda ani poolisa isin hin seene haala kana waraabaadhaa turan gaafsan isatu eegale jechuudha kaasettaan eegalanii reediyoo teephii guddaa saniin gaafsan waraabanii CD nu dhufne gaafsan akkana turan achi booda ammoo isa boodallee namoota Muhammad Yusuf ka jedhan fa'a jira diraawa kana jira isa fa'atu waraabaa ture akkasumatti isa boodallee Abbaas Duulaa fa'a jedhanii Ameerikaa kana jira isa fa'atu waraabaadhaa ture akkasuma Jaafar Bayaan nama jedhamu Kanaadaa jira gahee guddaa isaatu taphate akkaan dhufee jennaan zabana inni dhufe sani CD'n dhufu eegalee jira CD kanatu dhufe CD kanaan akka ajaa'ibatti nashaaxa guddaa argamsiisee isatu waraabuu eegalee gatta'ee darsii tana jalarraa ilaa gubbatti waraabe nama yaada guddaa xiinxallee guddaadha qabu barataa jabaallee ture yuunivarsiitii keessaa xumuratee bahina fakkaata duuba inni sun haala ajaa'ibatti meeshaalee itti kurfeeffatee meeshaadhaanis saabbanuma isaa fa'a warroota biyya faranjii fa'a dhaqan Abdussamad fa'a jennaani gargaarsifatee meeshaa nu gargaara jedhanii meeshaa itti waraaban achirra erganii fi meeshaalee kanaan gattaa'ee akka ajaa'ibatti waraabuu eegale jechuudha waraabbii kana keessatti duuba dhugumatti itti yaaddawee kitaaba kana walqixxeessee dhageeffatee akka ajaa'ibatti waraabaadhaa ture kitaaba xiqqaarra jalqabee ilaa guddatti waraabaa ture achi booda ammoo haalataan inni itti facaaselleen haalata ajaa'ibaati kitaaba waraabame kana lafatti hin dhiisnu facaasuu qabna je'eeti ufumaa fi darasoota dhiiraatiif ka dubartii irraa mallaqa walitti qabe matuma isaati jechuudha yaada isaa mataa isaati irraa kaasee maddisiise dubartoonni shamarran qofti gaafsan gara 30 kennanii
warroota biyya biraatti illee dadawwalee sababban isaa ka biyya alaa jiran illee dadawwalee walumaa galatti gara doolaara 3,000 wahii akkana walitti qabee ni raamsinaa kaasetta kan addunyaan keenya jeeti asii biyya teenyatti qaceelee jechuudha. Biyya teenya dhaqee ijoollota yuunivarsiitii biyyoota adda addaa irra ka jiran Haramayaa fi Amboo fi kana kanarratti akka raamsamu godhe biyyoota adda addaa keessa raamsa jechuudha. Achirraa kaasee faca'uu danda'e. Duuba ilmoon jabduun nama jiraachisti. Ilmoo jabduudha ta'e jechuu kiyya. Akkana. Hayyee maashaallah ustaaz mee darsiin kun eegaa waraabame booda bifa CDtiin uummataaf raabsuudhaaf yaaliin godhamin jira. Akkasumas mee amma dura hawaasni keenya ka BKS qubatu jechuu hedduminaan CD fayyadamaa ture yeroo sanitti yaaliin godhame CDdhaan jechuu wanni akka dhaqqabu uummataaf dhaqqabu godhamin jira mee yaaliin. Yaaliin Jaafar bayaanuma kanatu asuma xayyaara fudhateetu tikeeta murateetuma xayyaara isaa koree CD kanaan heddummeessee kaan asii baadhatee kaan biyyatti dhaqee mana tokko jira Luqmaan ka jedhan Addis Ababa Anawar Masjid gara fuuldura akkana jira Luqmaan al-Hakiim ganda sanitti heddummeessinaan jedhe. Anis bikka san dhaqee jira gaafatu dhaqee laalee jira gaafadhee jirallee kaasettallee irraa bitadheetiin jira irraa bitadhee obboleessa kiyyaaf bitee ofirraa galcheef ganda san jechuu. Duuba achitti fa'a heddummeessee bikkoota adda addaatti heddummeessee mallaquma gartee ijoollee irraa walitti qaqqabe kanaan jechuudha. Liwajihillaahi hin gurgurannellee hin herregannellee waa takkallee gartee hisaaba tokkollee irraan godhanne akkanuma facaase inni sun ajaa'iba. Akkanuma facaase nama karaa deemuufis akkanumatti nama islaamaatu yoo arge jechuudha akkanumatti makiinaa keessatti illee nama raamsaa fi akkasitti gartee dalagaadhaa ture waan kana. Biyyoota keenyas gaa zabana san keessatti namni CD bikka hundi qabaachuu hin turre garuu zabana kana kan memorii kana keessatti hedduu faca'ee jira faca'uu isaatirraa biyyoota hedduu gahee jira biyyoota hedduu keessa faca'ee namoonni haga tokkottiin fayyadamuu eegalan faayidaa hedduun hanga tokko argamee jira jedhanii yaada. Hayyee mee inshaallah hojiin kun baasii guddaa fedhaa maallaqa fedhaa humni fedhaa waan hedduu barbaade jechuudha. Namni deeggarsa maallaqaa godheennu akkasumas yoo moo dhaabbataa wayii yookaan moo NGO wayii waan namni san gargaarutu jira nama gargaarsa godhu qaama gargaarsa godhutu jira hojii kana hojjechuuf. Ajaa'iba hojii waa waraabuutii fi karaamsuu kanallee qaamni gargaarsa tokkollee hin jiru. Ufumaa fi Jaafar kun itti yaaddawee ijoollonni isaan duraallee itti yaaddawanii ufumaaf mallaqa ofiitiin baasii ofiitiin waraabanii eegaa facaasuu bira gahes ufumaaf darasoonni ufumaaf warra asiitii fi warra ala babbahees jira sanii wali hidhatanii ufumaaf gartee waan kana itti yaadanii akkanatti facaasan. Waan tokkotu naa ife yeroo dammaqii dur hin qabne namni keenya argamsiise nasrii wahii dhufuun dhabdu je'eeti xiqqashoo yaadanii gaafuma san jechuu kiyya. Dammaqii dur hin qabne tattaaffii dur hin qabne wanni tokko bal'atuu qaba tattaaffatuu qabna jedhee namni gama gamanaan yeroo sosso'u yeroo warri munshidaa nashiidaa adda addaa ta jajjabinaa fi obsaa fi qabsoo fi kana kanarratti waan adda addaa kana gadhiisuu eegalan duuba waatu as dhiibbatu jira jedheetiin gaafsan ajaa'iba yaade rabbiin gaa waan san fideeti jira. Gabaabinatti ufumaaf tattaaffimaa darasoota irraa ka'e malee wanni kun darasoota dhiiraa ka shamarranii darasaan ka dubartiillee ni jiranii ajaa'iba darasaan dubartiilleen akkuma dhiiratti warra gartee sunanu sittaa fixee as yaa'ee jira kitaaba Bukaarii Muslim sunanu sittaa biyya tana keessatti biyya Naayiroobii tana keessatti barataniituma asii biyya adda addaa keessa faca'antu jira. Tattaaffii guddaa qaban jaalala guddaa qaban diina kanaaf biyya kana wanni hedduu nama gargaaru akka biyya keenyaa san ji'a 3 ji'a 4 sadaqaa barbaadanna yookaan gartee zakaa barbaadanna jedhanii deemuun hin jirtu. Namni manuma isaa keessa taa'ee ka harka qal'aatis waa xiqqasho kana gartee ka harki isaa qal'atellee namni walumatti hirkateetuma nagumaan taa'ee qara qadaan hin jiru yoo guyyaa kamiisaaf jum'aa taate malee guyyaa ciida arafaatii fi soomanaa taate malee qadaan hin jirtu namni yeroo xiqqootti waa faama sammuu bareedduudhaan waa faama deemee kadhatee sadaqaa naa buusa jedheen qara'u namni laaftiti qara'uu danda'a akkasitti maashaallah fayyadamuu danda'an jechuudha. Mee inshaallah gammaa hagnu agarratti kitaaba hedduutu waraabamee bifa CDtiin yookaan ammoo memooriitiin waan adda addaatiin akka fayyadamanii taa'ee jira. Hagammaat mee kitaaba agamtuu waraabame jettanii tilmaamtamme inshaallah.
kitaaba haga 23 akkanaan yaadadha kitaabni waraabame jechuudha ka qindeeffamee gabbahee fi ka gadi hin bahin jidduu ka bahuuf deemus ni jira waraabamee qindeeffamee ka gabbahuuf deemus ni jira haga habba 23 waraabame akkasi maqaadha yoo feesise kitaabolee san jalqaba gartee kitaabu tawxiid ka Muhammad bin Abdul Wahhab akkasuma kitaaba Sulamul Wusul jedhamu للبربهاري ويقرتي أقيدة توحيداتي أكسم أصول الثلاثة كتابة إنني زقرتي كتابة جلقبة كهدو جولتين قدسان الراجي أكسم كتابة قرتي خذ عقيدتك جو أكسم عقيدة الواسطية كجدمو أكسم حعية اللي من أبي داود كجدمو كتاب لين كن كتابة واي أقيدة واي توحيد الرتي مرسنجتشو كتاب لكنات كتاب حديثات الرا 40 ناوي صفة صلاة النبي أكسما بلوغ المرام أكسما رياض الصالحين تجريد الصريح صحيح مسلم صحيح البخاري سنن الترمذي سنن ابن ماجه سنن أبي داود شمائل المحمدية كتاب لينكن كتاب لحديثات يجودا شمائل المحمدية يجون كن واي غرتي نبي محمد الرا صفات الرا كتاب هذا أكسما كتاب فن التعامل بين الزوجين كتاب شاشا كجدام وكسيم بيكا ما نمنا كسيم بيكا كتاب كاكال جنين تري مال في جنان كتاب نكون فن التعامل بين الزوجين وهي جارسا جارتي لها سوا كتاب نكون هدو كتاب غرتي بؤانا ما فيدو نما قلالت انطلب ججودا جريجنا غرتي كوبيراتين جارسا جارتين كولي دفن كوبي غدتاني ولي دفن مالي هيروما كانا يو هيرومي أكمت بولا كتاب الرمبرن akkasuma jaarsillee yeroo fuudhu akkami jaartii bulfatanii kana hin baranne kobbii haadha abbarraa godhanii jarri lachuu walii dhufan jidduu jara lameenii gartee barumsaan waan oofata wayituun qaban jechuudha kitaaba fannu ta'amul bayna zawjayn kitaabu shaashaallee jennaan kitaabu kaakaallee jennee itti baafne namni gaafa darsiisan qaraanu hedduu kofla waan ta'eef kanaaf kitaabu kaakaa jenneen akkasuma bayquunii mustalah hadiisaa keessaa matni bayquunii takka jira isiidha واي غرتي نحوي ترى ايسر الشرح جنا شرح اجرومي كيستي كاكايمه كتاب اكسما دحلان جاني اكسما متني عمريتي كتاب لهنغا كان كتابني دحلانتي متني عمريتي اكسما ايسر الشرح وربمك ان داوي جرا يرو ديو كيستي غديبها ان شاء الله جنتي يعني كتاب لهنغا ناتي هي مي ان شاء الله درسين كن شفتنو يچو يرو هاغم كيست كتابي غنغو مي كتابي كو وان سالبا ميتي مي يرو هاغم سن رافداتي يرو هاغم كيست وغاغم كيست ورابا كتابني كن زبنا ديرانوتي بيا كينيا تنجرو كيستي نمو رابما كتابا كانو غوغا بوسنو كان ايغالا يرو سن ايغال ولا مغالتي كتابا بيا كينيا تنغاسين امتا كودا سغال كان جيراني امتا كودا sagal kana keessa amata afurii fi cinaa biyya Ijipti yookaan biyya Masrii ture zabana hanga achi ture san malee zabana dheeraa as ture jechuudha zabana dheeraa as ture kana keessatti kitaaboleen kun ni waraabama kun gabbuukaan akkasumatti waraabamaatuma zabana dheeraa keessatti zabana kana guutuu darsi marra waan turreef zabanota kana keessatti waraabamaadhaa ture jechuudha كان كيستي تفسير كتاب تفسيرات اللي ترى هدو رب مجرى تفسير القرآن ترى هدو بفيدو رب مجرى بفتكة أنفجلا قراودان أكاسي كوراب مجرى بفتكة سكاسو ما نمان نفجلا قرأي قباب سينا قبابنا كوراب مجرى بفتكة بفبيرو أمو بفلمان نمني نجلا قرأي أكاسي وراب مجرى بفوت هدون كندا مجرى خانا مقهل لغاية كافل لنا فيه amma darsii kana argachuuf yookaan ammoo kitaabota kana argachuuf namoonni akkamitti yoo barbaadan akkamitti argamsiisuu danda'ani eessa argachuu danda'ani biyya keessa eessa argachuu danda'ani mee haal kamiin fakkeenya ammaan kana yeroo ammaa kanatti intarneetiin kun illee laafee jira karaa YouTube illee ta'u websaayitiin banamfaalleen jiraachuu danda'a mee karaan ittiin argachuu danda'an akkasumas isin hordofuu fedhan amma barnoota keessan faa karaa laayivii kanallee namni isin barsiistan warra barsiisuu jira isin barsiisuuf yookaan ammoo wanni isan gootan jira mee akkamitti isan argachuu danda'an inshaallah. Kitaabni kun biyyoota adda addaa keessa faca'uu isaa
ni yaadadha nin beeka maaliif jennaan namoota biyyoota adda addaattuu bilbila kitaaba san eessaa argannaa darsii akkasii eessaa argannaa jechuudhaan kun ka bilbilu kun ammoo ka qaamaa wal agarree gartee na gaafatu hedduu jira kitaaboleen kun biyyoota teenyaa fi biyyoota faranjii keessallee hedduu faca'ee jira gaafsan Jaafar akkasuma jam'aan isa wajjin jiran ga'ee guddaa gartee taphatan jechuudha rabbiin isaan milkeessuu jenna darasoota kiyya kana du'aa godhuufin irraanfadhu akkasuma sheekan kiyyallee gaafa hatta bara kana umraa dhaqillee ana Ka'abaa xawaafu jiru darasoota kiyyaa sheekan kiyyaa fi darasoota kiyya kana du'aa godhe akkasuma maaliif jennaan waa hedduu dalagan jechuudha waan guddoo dalaga waan inni ittiin ajajin isaan dalagan waan inni ittiin hin ajajin jechuudha duuba kitaabni kun biyyoota faranjii keessa ni jira Minisoota ni jira akkasuma Austraaliyaa gaafsan ergameeti jira biyyoota adda addaa ergame Kanadaas numa jira akkasuma bikka hedduu jira warri biyya faranjii argachuun isaa laafana fakkaata maaliif jennaan isaa warra interneetaa waan ta'aniif warra qilleensarraan wal qunnamuun waa argatuun isaanii laafee waan ta'aniif jecha ni argama jedheeti yaada gama websaayitii ati ammoo websaayitii Abu Raafi' nama kitaaba kana qindeessuudhaan Islam House Islam House ka jedhamu naam Islam House Abu Raafi' warra gartee Sheikh Jamal Baddeessaa Jamal Baddeessaadhaan akkasiin beekane waan kana hedduu gartee maasha Allah Jaafar wajjin wali hidhatanii Jaafar bayaa wajjin yookaan Abu Muhammad jedhama Jaafar kuni duuba hedduu waan kanatti yaaddawanii akka ajaa'ibatti qindeessanii Islam House kana keessatti isaantu qindeesse websaayitiin biraatis gaa nima jijjiiran se'a duuba kanneen kana keessa websaayitiin uummata keenyaa ka biyya faranjii illee numa jiran se'a duuba kanneen keessa argachuu ni danda'an je'eeti yaada akkasuma gara ammoo biyya keenyaati kaasenni bikka adda addaa faffaca'ee jira fakkeenyaaf Hadaamaa ganda Masda Abubakar fuuldura isaa irra hedduun kaasettaa ni argama kaasenni akka jiruun magaalaa Hadaamaa koo Naaziriiti kaasenni hedduun achitti ni argama akkasuma kaasenni Shaashamannee kanattis ni argama ganda tokko akkuma Shaashamannee dhaqeen namoota tokko wal barree akka tasaa maktabaa takka namni tokko achitti maktabaan tuntiyyaa maqaa keessanii jijjiiramuudhaaf wama xiqqoo haftee naan jee maaliif jennaan kaasetta gurguraa jechuudha kaasenni kiyya akka jiruun achi jira jechuudha yoo hangam jiraallee gaafannee garuu hedduu jira jechuun agarsiise ummanni dhufee asirraa guurataa naan jee ganda gartee manna haaraa yookaan zeeroo achillee zeeroo ma'aandi moo zeeroo leetti jedhan ganda san jira naannoo san jira jechuudha akkasuma biyya Baalee kanas gaaf tokko kadhaqe roobee Baalee jechuudha masjid tokko masjid Zunnureyni jedhanii masjid Zunnureyni kana roobee Baalee keessatti bayna al-maghrib wal ishaa'i dowrii yookaan teessoo godhannee irraa qaraana naan jedhan kaasetta gartee tolfannee buluugaa fi tafsiir akkasitti akkuma nama shayni jidduu jirutti kaasetta of jidduu kaayatanii magribaaf ishaa'ii jidduu akkasitti irraa barataadha turanii dir'awaallee akkasuma ijoolleen waaqii qindeessan naam namni Salahaddiin alladhi akhrajahu Allahu min as-sijn rabbiin hidhaa badduu san keessaa isa baase Salahaddiin hedduu booda kanarra warra qabsoo godherraa yenninis kaasetta kana waraabuudhaan jechuudha kaasetta kana waraabuudhaan booda kanarra gartee gama boodaa kana isatu qabsoo guddaa godhee kaasetta haga hedduu waraabee kaasetta amma waraabee fi kaduriitis quba qaba inni dir'awaa jira amma kaasettoolee gartee hundaa'u dir'awaallee bikka irraa fudhatan anaatu mijeessa jee akkasuma hararis bikka irraa fudhatan ana mijeessa waan gama kana natti dhiisaa jedhe duuba innis dir'awaa jira amma isa argachuu ni danda'anillee online irra jira guurachuu danda'an dir'awaa jechuun biyya mul'atte biyya guddoo biyyoota hedduu keessaa akkasitti mul'ata jedheeti yaada. Hayyee baarakallaa ustaaz jazaakumullah khairan inshaallah nama hedduutu sanirraa baratee akkam arguu jirullee
sheekotiam karaa onlaayinii kanaan barsiisuu jiran hedduun isaanii Sheekh Muhammad Waadurra barannee jedhan gariin isaanii umrii isaaniillee caaluu danda'an hin beeknu yoo wal bira qabnee ilaalume inshallah kana maaltu isanii dhagaamee ijoolleen isan barsiistanii turtan har'a Abu Muhammad yookaan immoo Jaafar Bayaan gaafa yeroo hedduu darsii hedduullee kennaa bahe mi maaltu isanii dhagaamee yeroo kanatti isan namni isan barsiisaa turtan namni isan agartee karaa keettan kun yoo har'a bahe akkasiin nan barsiisu kana. Waa'ee kanarra ani gaafa dura yeroo darsii barsiisu hedduu yaaddawaa ture. Maaliif jennaan darsiin biyya kanatti mijjaa qabdi barsiisuudhaafis kitaaba jira maktaba gurguddoo jira kitaaba nuti duriin dhagahin ka duriin argin ka dhageenyillee kana jira mijjaa guddaa jira. Darasichuma xiqqashaa kanatu gadi bahee maktaba dhaqee kitaaba hedduu kana lallaalee dhufee anattu hima jechuudha. Kan itti himuuf deemu kunu inni natti hima mijjaa qabaatu irraa jechuudha. Biyya nashaaxaa keessa turre biyya nashaaxaa kitaaba laallatuun lugaa irra waa laallatuun kitaabni lugaa lafa guutee biyya nashaaxaa keessa turre lafa akkanatti mijjooyte darsiif akkana mijjoote ta'u waliin barataan kun waan barate kana biyya faranjii geessee waan kana irraanfatee fashalsuudhaaf deema nama gartee firii takka tan biqillee facaase ta'uun dhabu aniin kun jedhee shakkaadhaa ture garuu haga shakkeessan hedduullee hin taane hedduu alhamdulillah jedha gisee duuba deebi'ee yaadadhu maaliif jennaan shababban keenya hedduun ka Kanadaa jiran ka Austraaliyaa jiran ka biyyoota adda addaa Norwee jiran ka Ameerikaa jiran ka bikka adda addaa faca'an isaanumatu sosso'u jira giseen argu hedduu sosso'u jiran namuu gartee waan barasaniin wama sosso'u jira duuba wama sosso'u jira je'eetiin laale edaa gartee wama facaasu gaarii xiqqaattullee gartee yoo waa facaafte wama baha jechuu achirraa faame facaasuu dhabanii taa'urra barana homaa dachiin tun hin baaftu jedhanii facaasuu dhabanii taa'urra ima facaasi xiqqaattulloo homaa keessaa baha jechuudha gammade keessau yahudaa san jiraachuu waliin qabsoo da'awaa tana isaan irratti cimuun hedduu nama gammachiisa gizin arge hedduu na gammachiisan du'aa illeen godhaafi. Hayyee baarakallah fiikmee inshallah dhaamsii addaa isin dabarfachuu barbaadan hawaas kenna ulamaawot kenna sheekot kenna warra barsiisu jiru dhaamsii san dabarfachuu barbaadan inshallah dabarfadha. Dhaamsii sirra dabarsuu barbaadu xiqqasho amma dammaqii keessa jirra yeroo eessa deemtaa maaliif deemtaan xiqqoo nurraa dhaabbatte keessa jirra alhamdulillah kanaafu maal eessa deemtaa fi maaliif deemtaa fi maaliin deemtaan xiqqoo dhaabbatee jira gaafa dura eessa deemtaa waraqaa fidi maaliif deemtaa waan deemtuuf himi maaliin deemtaa kiisha kee nu garsiisi jedhan amma xiqqoo gartee yeroo wanni kun xiqqoo nurraa daf lashi jedhe keessa jirra kanaafuu yeroo akkanaa keessatti olumaa'ota keenya dammaqsuutu barbaachisa shabaabni keenya ka magaalaaf baadiyyaa arge ka qilleensa duniyaa kana dhageeffatutti jiru karaa gabaabaan akka olumaa irraa ilmi itti fuudhanii ilmii tana baadiyyaa fi magaalaa geessan godhutu barbaachisa. Ilmiin biyya keenya keessatti hedduu jira ilmi hedduu jira olumaa'in teenya olumaa'ee duniyaati malee ta biyya teenyaa qofaa miti olumaa'ee duniyaa guutuuf taatu jechuudha. Kana ta'uu waliin ilmiin isaanii hedduun deemne sheekaa fi darasaa bicha bira jira biyya keenyatti ilmiin sheekaaf darasaa malee aalamni kuwwan shari'aa irraa quban qabu yoo biyya namaa laallu akka biyya namaa laallu kanatti hawaasa biyya namaatti yeroo walitti laallu sheekaaf darasaa bicha keessa jira ilmiin hawaasni biraa ilmii quban qabu kanaaf barataan kun sheekallee dammaqsee ufiifillee dammaqee akka gartee ilmii san hawaasa quba qabachiisan hawaasni keenya hawaasa ahkaama beeku akka ta'u hawaasa shari'aa ahkaama beeku akka ta'u jechuudha kana dhaama kanarratti muuxannoo adda addaa takka jira ta biyya adda addaa keessatti argu jirru karaa gabaabaadhaan ilmii barachuu jechuudha barataan yeroo gartee barsiisa irraa waa baratu barsiisaa kana eeguudha qaba haga isaa afaani waa bahan haga inni ma'anaa hiikee fi ma'anaa muraada dabru eeguu qaba osoo kanatti hin dabrin osoo shayni gartee baabarra jiru su'aala yoo ka eegalu taate zabana ofirraa fixa waan gana dhaqee baratuuf ta'u asitti gaafii eegala jechuudha zabana ofii kana nyaachurraa barataan uf qusatee dafee akka waa baratu ta'uudha qaba wanni dhaamu kana jechuudha.
baarakallah fiik jazakumullah khairan ustaaz sar argamtanii gaaf deebisaan waliin godhu keessaniif hedduu sangalatoonfannaa jazakumullah khairan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم كدما أمة سلاماتي كددمتن كمرتني كانتياتن هل كانت قويات كبنات روبات كدما أمة سلاماتي عالم الدنيا خبجنا خدمنا يتني ديمون كيسان كون هدو وانجب على رب رتنا جبيسو رب سنا خبجو رب سنا ألفيسو جنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء أبليها برنو أبليها برنو أبليها برنو يا أخيها برنو يا أختيها برنو يا أختيها برنو يا أبيها برنو يا أميها برنو يا أميها برنو جمين هجين انتاتو علماء غافنو علماء غافنو ها برنو ها غافنو ها غافنو ها برنو ها برنو ها غافنو ها غافنو ما شاء الله obboleessa keenya Abbaas qophii bareedduu nuuf dhiyeessitee fayyadahi sheeyni keenya Sheekh Muhammad Waadoo waan bareedduu dubbatanii khayrirratti rabbi umrii isaanii nuuf haa dheereessu. Dalagaan tun waan laaftuu fakkaatti malee waan guddoodha. Nama tokkotu jira. Gaafa biyyarraa bahu waliif asin qaraani. Eeguma biyyarraa bahee booda ilmii baruu eegale. Achi booda darsi Sheekh Muhammad Waadoo telefoona isaa irratti seef godhatee magriibaa fi shaayii jidduu masjida taa'ee kitaaba banatee yaadannoo katabataa irraa qara'a. Osoo namni tokko isan dirqisiisin akkasitti jabaatee kitaaba hedduu qara'e. Dalagaan rabbiif qulqulleessanii ikhlaasaan dalagan bakkaa fi akka namni quban qabnetti namaaf tolti. Hubadhu gaa Sheekh Muhammad Waadoo darsiin irraa waraabamuu malee waan biroo quban qaban. Waa maallaqa itti harkachuu fi miti kana waraaban. Toltuun isaan dalagan nama hedduu fayyadaa jirti. Lakkuma namni irraa fayyadamu heddummaachaa deemuun ammoo ajiriin isaan harkatanis heddummaachaa deemti. Ammaas toltuun tun waan asitti addaan citu miti. Sadaqatul jaariyaan dhugaatana. if duraafis ittuma fufte jechuudha. Namoonni dalagaa tanarratti ishee keenya gargaaran hundi mindaa gaarii rabbi biraa ni argatu inshaallah. Namni meeshaa bituuf mallaqa gumaache, namni sheeka bira taa'ee darsii waraabe, namni eega waraabame booda facaase, namni hunduu waan dalagaa isaa rabbi biraa ni argata. Kitaaba guutuullee ta'uu baatu gaafa sheeni Masiri jiran irraa waraabeetiin jira beeta. Maashaallah eebbifamte kaatis. Osoon kitaaban hedduu irraa hin barajiyaa huutiin sheeni na jalaa imale. Inshaallah khayri irratti walitti nu hafidu. Yoo dalaguu fedhan ammas karaan banaadha. Ulamaa'iin ilmii gurguddaa qaban hedduutu jira. Namni waan danda'een irratti hirmaatee darsiin sheekotii irraa akka waraabamu yoo godhe qooda dalagaa isaanii argata. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nurul Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessaa turreerraa bohaartanii barumsa guddoos akka argattan abdii qabna. Tanarraa tanumaan goolabnaa rabbiin torbaan nagayaa walitti nu haaddachaasu jenna. Hanga ammaa turtanii nu dhageeffachuu keessaniif isin galatoomfanna. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة.